Ana nyaatu Booranaa. Eeyyee waan hangaftichi Oromoo Booranii keessa jiru utuu arginu attamiin callisna jechuun waldaan Ebenezer Oromoo Evangelical Church kan kaaba Ameerikaa magaalaa Lakkuutti argamtu kutattee waan kaate fakkaatti. Haaluma kanaan waldaan kun sanbata xiqqaa yookaan Saturday fuula keenya dura jiru jechuun gurraandhala yookaan Maarch 11 waaree dura sa'a 10 irraa eegalee haga waaree booda sa'a 6tti kan geggeeffamu sagantaa mallaqa walitti qabu akka idil addunyaatti qopheessitee jirti. Sagantaan kun kallattiidhaan miidiyaalee gurguddoo kanneen akka Keelloo Miidiyaa, Oromiyaa 11, Oromiyaa Diyaasporaa Miidiyaa akkasumas fuula Feesbuukii fi Yuutuubii waldattii irratti ni tamsa'a. Maarree isinis carraa kanatti fayyadamuudhaan Boorana rakkoo walxaxaa fi gadi fagoo kana keessaa baraaruudhaaf dirmadhaa isiniin jenna. Kennaa keessan karaa kaashaappiis ta'e zeeliidhaan lakkoofsa bilbilaa foddaa iskiriina keessanii irra jiru kanarratti jechuun 612-998-1962 irratti erguudhaan hirmaattuu eebba sagantichaa ta'aa isiniin jetti waldaan Ebenezer Oromoo Evangelical Church. Ana nyaatu Booranaa. Angafoota namaa dirree bishaan taliilaa qe'ee warqee filoonii bakkee ardaa jilaa dachii seenaan urjii madda burqaa gadaa waardiyoota seenaa tiksitoota aadaa sirna gadaa kalaqee osoo nagaa lallabuu qe'ee nangaftichaa ofiif nagaan qabu qaata beela'e namni isaa huuqqatee dhumeera nafni isaa jalaa du'e bar horiinsaa maal ta'a laata boriinsaa Booranni kun bar aannan budduuqsee sooreera baadiyyaaf magaalaa har'a garuu harki kaleessa dhadhaalaate harka namaa ilaala Booranni beela'ee rakkoo keessa jira gurri kana dhaga'e akkamiin callisa yaafiraa. Mee luboonni waldattii fi dhalattoonni naannoo Booranaa maal laammatu waliin haa caqasnu. Dubbiin kun dubbii beelaati. Har'a namatu du'aa jira, har'a ijoolleetu du'aa jira, har'a rakkinatu jira. Kanaafiti atattamaan itti yaadamee sagantaa qophaa'edha. Qarshii walitti qabnee atattamaanii Booranaa lafa rakkinni guddaan kun jiru qaqqabsiisuudha karoorri keenya. Inni immoo gaafa sanbata xiqqaa yookiin Saturday isa dhufu kana sa'aatii 10 jalqabee hamma galgala sa'aatii 8tti Central Standard Time irratti kan jalqabudha. Laayivii darbaa yookiin immoo kallattiitti darba waldaa keenyarraa chaanaalii adda addaatiin darbaa namoonni isa kana hordofaniiti sagantaa kana irratti akka hirmaatanii waan danda'aniini saba kana bira akka dhaabatanii horiin kunis immoo karaa waldaa kanaa walitti qabameeti kallattiidhaan atattamaan achi erguu barbaanneeti. Ummati keenya keessattuu ummati Booranaa waan kee dabruu jiru eegee wal odeeffannee waan guddisee gara namaa cabsu waan nam gaddisiisu waan nam boochisu jireenyi keenya keessatti dhalannee guufa garree waggaa 40 dabre kan keessatti wanti akkasii balaan guddaan akkasii ta'ee hin beeku. Yoo gara biyya bilbilluu everyday imimaanin gaddaan gargari baana for the last 5 rain season almost waggaa 3 roobii hin roobne qilleensi ulfaataa qaba gammoojjiidha harka guddaa kanarraa akka ka'e even bishaan dhugaatayyuu eegi roobii hin jirre bishaan labsuun keessa hin jiru kanarraa akka ka'e agum ga'uuttu guyyaarraa guyyatti lafii gogaa mukii gogaa wanti midhaan fakkaatu lafarraatii badee horiin jaljalaan osoo dhumatu har'a kunoo ummatii Booranaa 800 oli immediate like emergency like assistant fedha. Akkan jedhuun kottaa waaqayyoof liqeessaan jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19:17 irraa akka jedhu namni hiyyeessaaf garaa laafuudha. Waaqayyoof liqeessa. Waaqayyo immoo gatii isaa isaaf hin deebisa. Kanaaf dhimmi kun dhimma waaqayyoof liqeessuuti. Dhimmi waaqayyoof liqeessuu jechuun wanti liqiin hin deebi'a. Wanti liqiin hin deebi'a galataa wajjin deebi'a. Fayyaa ta'e gaafa rakkina koo na gargaarte wajjin deebi'a. Gaafa rakkina koo namatti rakkina keetti gargaarte isatti kennite duwwaasii deebisa miti liqii isaa yoo liqii laatteef. Nuyi liqii laachaa fi irra jira kanaaf jechuu komite. Waaqayyoof liqeessaa irraa
waaqayyo ulaabantii waaqayyo saaqee amala isaati saabitee karaa biraa karaa nuyi yaanne nu deebisa saabitee wanta as keessatti kisaaraa garuu tokko illee hin jiru. Anaa nyaatu Booranaa Angafoota namaa dirree bishaan taliilaa qe'ee warqeef loonii bakkee ardaa jilaa dachii seenaan urjii madda burqaa gadaa waardiyoota seenaa tiksitoota aadaa sirna gadaa kalaqee osoo nagaa lallabuu qe'ee nangaftichaa ofiif nagaan qabu qaata beela'e namni isaa huuqqatee dhumeera nafni isaa jalaa du'e bar horiinsaa maal ta'a laata boriinsaa Booranni kun bar aannan budduuqsee sooreera baadiyyaaf magaalaa har'a garuu harki kaleessa dhadhaalaate harka namaa ilaala Booranni beela'ee rakkoo keessa jira gurri kana dhaga'e akkamiin callisa yaa firaa